Ashamar kabune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajni fi jaalalli keenya lafa jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqassi faana turuwaan jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti qotee bulaan Oromoo Walloo dirqamaan gara adda waraanaatti fe'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen meeshaa maleeyyii ta'anis baay'inaan fe'amaa jiraachuun himame. Utuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti humni addaa naannoo Amaaraatti fi kaabinoonni godina Walloo waliin ta'uun qotee bulaa humaatuu keessa hin jirre kan jiruuf jireenya isaa geggeeffachaa jiru meeshaa maleeyyii gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuun himamee jira. Guyyaa kaleessa fulbaana 6/2022 hidhattoonni shiftaa Amaara kaabinee buchullee fi poolisoota dabalate qotee bulaa Oromoo meeshaa maleeyyii kan sossobanii kan dirqisiisuun namoota 500 gara dirree waraanaatti erganii jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Namoota 500 gara adda waraanaatti fe'ame kana keessa namoonni 65 qotee bulaa Oromoo meeshaa maleeyyii akka ta'an dubbatu maddi keenya garasii gabaasuuf laate. Akka maddi keenya gabaasuuf laate jedhutti hidhattoonni shiftaa Amaaraa kun kan jibbaa guddaa nurraa qabanii fi akka lubbuun nuti hin jiraanneef warra fedhaa akka ta'an duruu ni beekna, garuu har'a jala deemtu isaanii fi jala deemtu bilxiginnaa dabalate hundaan nurratti duulchisuun dirqamaan qotee bulaa Oromoo maayyuu hin beekne gara adda waraanaatti fe'aa jiran jechuun dubbatu. Godina Walloo aanaalee hunda keessatti dararaan kan qotee bulaa Oromoo fi ilmaan qotee bulaa irratti hammaate yoo ta'u nama humaatuu keessa hin jirre sababa garaa garaatiin halkan dararaa kan bulanii fi duula birmadummaa biyyaa irratti hirmaachuus ta'ee raayyaa ittisa biyya cinaa dhaabbachuun keessan dirqama jechuun qotee bulaa beeysaaf galma dhorkaa jiraachuun dhaga'ame. Fiinxaaleeyyiin Amaaratii fi waraanni biibi mana qotee bulaa gubuu nama ajjeesuu fi qabeenya qotee bulaa saamaa jiraachuun himame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyi keessatti waraanni shiftaa Abiyyi Ahmad namoota nagaa humaatuu keessa hin jirre jiruuf jireenya isaa geggeeffachaa jiru mana irratti gubuu fi qabeenya qotee bulaa saamaa jiraachuu jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Hidhattoonni garee shororkeessitoota Faannoo jedhamu yaamamtuu fi waraanni faashistii Abiyyi Ahmad guyyaa guyyaan qotee bulaa Oromoo mana qotee bulaa Oromoo abiddaan barbadeessuun alatti qotee bulaa ajjeesuun hallayyaa keessatti gataa jiraachuu isiniif gabaasaa jirra. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffate godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyi ganda Baquunnisoo jedhamu keessatti qotee bulaa Oromoo irratti dhukaasa banuun qabeenyi hedduu yoo saamamu kanneen akka dukkaana daldalaa yookaan suuqii cabsanii seenuun ergaa saamanii fixanii booda manas gubanii akka biraa deemaa jiran dubbatu maddi keenya garasii gabaasuuf laate. Guyyaa har'aa jechuun fulbaana 7/2022 ganama irraa kaasuu waraanni mootummaa bilxiginnaa kan naasuu ilma namaa hin qabne garee shororkeessitoota Faannoo Amaaratii fi fiinxaaleeyyii Amaara waliin ta'uun Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyi keessatti gocha sanyii duguuggaa fi suukanneessa kan raawwataa oolan jiran ta'uu fi jiraattonni onichaa yoo himatan namoonni hedduun qabeenyi isaanii saamamu irra darbe lubbuun namoota nagaa akka darbaa jiru dubbataa jiru. Namoota gochi fokkotaan irratti raawwatame kana keessa namoonni muraasni kan qabeenyi jalaa saamamee fi barbadeeffame kanneen armaan gadii kana. Tokko obbo Garramuu, 2 obbo Cimdeessaa Waaqessaa, 3 Hirphaa Likkisaa, 4 Shumii Gaashiree, 5 Guutanii Fixum ijoollee abbaa hin qabne kan guddiftu, 6 Dallasaa Ittasaa, 7 Dirribaa Gaashiree, 8 Dirribaa Cimdeessaa, 9 Camadaa Dagabsaa, 10 Shallamaa Camadaa, 10 Takka Galeera Nyaaroo fi 12 Leellisee Cimdii kan jedhamanidha. Kanneen jalaa qabeenya mana keessa gadi guuranii abiddaan barbadeessan jedhu jiraattonni onichaa madda nageenyaa dubbise qabeenya qotee bulaa barbadeessuu fi saamuun akkuma itti fufetti jira.
lolli cimaan waraana Tigraay TDF fi waraana PP gidduutti kallattii haraatiin kan geggeeffamaa jiru yoo ta'u, sababa lolli kun akkaan hammaateen qotee bulaan Oromoo gara adda waraanaatti fe'amaa jiraachuun beekame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kallattii haraatiin lolli cimaan waraana Tigraay TDF fi waraana PP gidduutti geggeeffamaa jiraachuun beekame. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa Abiy Ahmed lola cimaa Tigraay irratti banuun miidhaa cimaa qaqqabsiisuu fi gaaga'ama guddaa uumaa jiraachuun beekamaadha. Kaaba Itoophiyaatti lolli cimaa waraana Tigraay TDF Bilxiginnaa gidduutti geggeeffamaa kan jiruu fi ture yoo ta'u, lola kana irratti mootummaan Bilxiginnaa biyyan bulcha ofiin jedhu qotee bulaa humaatuu keessa hin jirree fi ilmaan hiyyeeyyii lola kana irratti dirqamaan hirmaachisuun irbaata rasaasa kan gochaa jiru ta'uu guyyaa guyyaan isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa irraa eegaluun kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti gochi fokkotaan qotee bulaa Oromoo irratti kan raawwatamaa jiru yoo ta'u, namoota meeshaa maleeyyii dabalate gara adda waraanaatti dirqamaan bobbaafamaa jira. Guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti walgahii jechuun aana baatee fi kan kana fakkaatan irraa dabalate namoota hedduu walgahii jechuun yaamanii ergaa Kamisee dhufanii booda milishoota buchullee poolisii idilee fi kan kana fakkaatan akkasumas hidhataa dhuunfaa dabalate namoonni 200 dirqamaan gara adda waraanaatti fe'amanii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Sababbi ariitiidhaan namoonni kun ergamaniif lolli cimaan kallattii haraatiin deemaa jiru daran jabaatee jira jechuun qotee bulaa rasaasa dura dhaabuuf akka geessan dubbatu maddi keenya gabaasanuuf laate. Akka maddi keenya gabaasanuuf laate jedhuti yeroo ammaa kana haalli godini Waloo keessa jiru hedduu ulfaata irraan kan ka'e qotee bulaa yaaddoo cimaa keessa galee jira jechuun dubbatu. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa afaan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jalaa dhaqaa isiniin jechaa akka waan waliin turtaniif galatooma.